ilmoon amaanaa rabbiiti. Akkuma siif kenne sittillee kenne. Amaanaa san haqa guuttee rabbi biraan geettee moo hir'iftee wajjin salphatteen gaafii guyyaa qiyaamaa hin oolleedha. Ilmaan sanyii filatamaa rabbi banii aadam badhaasu. Yoo har'a ardii abdii gubbatti sanyii filatamaa kana facaafne guddisa gaariidhaan obaafnee akka isaan lalisanii bareedanii biqilan goone guyyaa tokko galata san murachuun keenya hin oolu. Har'a gaafii tokko lama isin gaafadha. Ilmaan jallachuudhaaf eenyutu itti gaafatama? Mootummaadha moo? Haadhaaf abbaa yookiin maatiidha moo? Ollaa fi hiriyootaa fi hawaasa moo? Eenyutu itti gaafatama? Deebii kanaaf daqiiqaa muraasa keessatti wantoota gurguddoo guddisa ilmaanii keessatti akka ilmaan hadiida seeraa fi safuu fi namoomaaf amantii irraa bayanii har'allee ofii salphatanii bor seenaa keellee salphisan kan godhan tokko lama irraa walii tuqna. Gurra keessan dura qalbii keessan naa ergisaa. Jallina ilmaaniitiif sababni guddaan qorannoolee hayyoonni addunyaa godhaniin inni hangafaa الفقر المدقع هيما المنما جتشبسو هيما جتشون أفتا إبداتي هيمان هنكنا أبوتيك أبينيا يورك سلي جبينا في غارم منا هيولي أموني أولا هيمان بيكيتتي أرمسي قوتي بي أمباتتي مو أبا بياسي فكيستي هيمان biyya nama dhabsiisuu caaltee ilmaan kee akka dhabdu si gooti. Maatiin mana isaa keessatti hiyyummaan akka awwaaraatti mana san guutee taa'u. Maatiin sun ilmaan irraa milkaa'uun isaa ni ulfaata. Ilmaan maatii hiyyooman keessaa bayan tajaajila bu'uura jireenyaa jedhaman guutuu argachuu hin danda'an. Hangafa irratti mana barnootaa qulqullina qabu. Qulqullina kan qabnellee sababa daftaraa fi qalama bituu dadhabuutiin waan mana barumsaatiif barsiisaa kafalan dhabuutiin mana barumsaa dhabuu danda'a. Ilmaan mana barumsaa yookiin qaraatii dhabdi immoo madrasatu shawaari'a mana barumsa karaa gubbaa ka duriyyeen barsiiftutu jira. Sartifikeeta hannaa digirii tokkoffaa lammaffaan kun hannaan eebbifamee kun suusii fi araada gargaraatiin eebbifamee bahu madrasaa san keessa seena mana barumsaa san keessa. Maatiin ilmoo ofii barumsa qulqullina qabu sababa hanqina mallaqaa hiyyummaatiin barsiifachuu hin dandeenye ilmoo san haala gaariin argachuu hin danda'u. Lammaffaa barumsa birachi dabree maatii garii keessa irra heddumminaan keessattuu Afrikaa fi biyya keenya qabatee maatii nyaata guyyatti yeroo tokko yookiin lama qofa nyaatu jira. Ilmoon amma waa nyaachuu waa dhuguu barbaaddi. Sababa waan garaa isii gahu mana isii keessaa dhabduuf jecha waa lamatti gabbaati. Laman keessaa inni jalqabaa kadhatti gabbaati akkuma har'a magaalaa gurguddaa keessa wayita deemnu ijoollee xixiqqoo miila nama qabdee gara socho'uun dhabee namni ofirra qaanfatu gahu jechuudha. Wayita ifaan tiraafikaa ifu nama 10-20 dhufanii konkolaataa kee marsan. Baalagummaa qofaa miti hiyyummaa gadi baase. Maatiin hiyyummaan rukutame. Maatiin hiyyummaan mana ari'ame ilmaan ofiillee dhabee fuuldura ofiillee dhaba. Hiyyummaan kadhatti gannama baafti. Lammaffaa hannatti gannama baafti. Ijoolleen hedduu ijoollummaarraa qabee ollaa naannoo keenya keessatti beeynu namuu godina isaatti naannoo isaatti gosa isaa keessatti beeku sababni hannaa tokko hiyyummaadha. Osoo baalagummaa fi guddisni gaariin dhabamuu jirullee hannaa fi kadhatti gaafa gabbahe magaalaa san keessa gaafa seene namni of duuba deebi'uu hin danda'u. Inni biraa wanti guddisa ilmaanii keessatti hiyyummaa keessa ilmaan jallisu keessaa tokko التعامل مع الفئة المتطرفة جروبي سيران على باتي دريجي أن هو جنمتو كان تقطع تاعي أكموتي أججو كون هاتي في ديران كان شلاتو في ديران كان سيستم الدداغو ديتي ملك أكسفو دي في دير وجين شيري أمالي مقالاك يستن هنو كيسان كيسان كبيتن تا بولو مقالتي جلنا المانيتيف وان هيومان نمقوتو بيجرانا مباسو ماترانا مفاقيسو سببا هيوماتيف جتش ماتين هاتي ورزقي ونفان كهتن قرشا جيرينيا برباتش من الأولتو
abbaan duniyaa gadhiisee jiruu gadi dhiisee biyya guutuu gadhiisee waggaa 10 waggaa 5 biyya isaatii baha. Wantoonni kun immoo to'annoo maatiin ilmaan isaaniitiif akka goone wantoota godhanii khasaaraa guddaa fidan keessaa isa tokko. Walumaa gala mee isinuu wal jidduutti haasa'a waan guddisa ilmaanii keessatti sababni guddichi hiyyummaan maatii facaasee mana bittinneessee guddisa keessatti khasaaraa guddaa uumu keessaa tokko hiyyummaadha. Inni lammaffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'u الشقاق بين الوالدين والأبي جنما قلقلا ما تيكي صدق يفهم نمني قرين سبب هنكنا إيمانا قبول سبب التربية قدسة قاري وفي فوها أفبا إسارة قدتي أسم بهنف هذا شرار إساقول هذا أفباتي قروا هذا أفباسا ilmoo horuu qofaan ta'an malee safuun beekan aadaan beekan amantiin beekan wal qaanfachuun hin jiru walii obsuun hin jiru walii dhoksuun hin jiru wal gorfachuun hin jiru deebii jaartiin as achi deebiftu abbaan achi as deebisu ganama lafti bariite nama faxira irratti aftira irratti wal lolu qursi irratti ganama wal lolan mis irratti wal lolan irbaata irratti wal lolan ufanni miicamu wal dhabbiidhaan wal lolu insan alaa guurama dirqiidhaan miicama maatii waan xixiqqoo hunda abbaa manatti deebi'ee hojii gurguddaa sila alatti dhiirri akka isaa waamee alatti dalagu hojii san dhiisee manatti deebi'ee kasalmaanda jarra jaartiidhaan lolu kasalmaanda jarra uffata maalaan guurina jabbilee maan hidhina adhaab maatii yoo inni mana seenu قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أكوان ملك الموت في من سيني ماتي كأن الموت يخيم على البيوت أبان قري يعرف نمن الأبتا جرون تا كتا أجرون كرفا جرون جالس زم من يكون قوتون أكوان دوتي من أولسين تتت ماتي إجول إساتف يوكين هذا يوكين أبا المال إساتف بلسوم منك ستين كنين نيكسو ولما جيرو ولما لولو والأبين ماتي لمان جدوتي جار سافي جارتي جدوتي مدتو عذابني إساموك يرتج أبو ilmaanii oromoon maal jedha arbi lama yoo wal lole ka jidduutti caccabu sanbaleexa jedha sanbaleexa jechuun citaadha musiibaa haadhaaf abbaa jidduutti bakakkaan lama walitti buute jidduutti ka daaraa ta'u ilmaanii wal dhabbiin ganamaa galgala manni ganamaa galgala nyakkisaa waluma loluu waluma arrabsuun guutame ilmaan gara alaa akka gabbayan bakka nagaha qabu barbaacha hiriyyaa barbaacha ولا قاري تسكبيك أو برباتش ما نقدر إيسا إلمون تنسمون إيسا جنمان تقما فكين يفكتا هذا فبرا برا هذا أبا الربسيتو أبا هذا إيسا فدرت الربسو أرجع من مصيبة في تشينكا في تشينكاتي في تشيك أكنا نقوتمي كيس سبقته في جتة ما نقدر إيسا وأنت سبب جلنا الموتو جتة لما سيدي أتشسني كنا إرتها سها وانغندي هندي نمني هندي بيكون رايكون إني سدفع جلنا المانيتيف كان سبب تو الطلاق هذا فبان أدان فتوكو من يو بقاكي من بقاكي جريني كيسان أبتو جتي أربني من أكون أتشجيكي كون غرانا جيكي من كورنيسي نساج أبي من بتال إسا دابني إسا بتامرق إساج أبي أسين أمان سيني غرسين باهن تون أسين سيني غرسين باها روبني قبرا رفوتي كلين فتنان تنكار ركو جدام هندي المرة روبتي بولتين تسقبي قبتو قادي سإلموتي هذا فبان كبجا وجين جراتا نمني بارس إبرا إبا ولي غرين جراتو إبرا إبا ولي تأي ولي نجراتو نمني وان الموس جدو تيمين أمو تيسو سنف جتشا جارسي جارتي درباتو جارتين أبسو قبتي